Magaalaa Adaamaatti miseensonni bakka bu'oota uummataa paarlaamaa fi caffee Oromiyaa jiraattota aanaa Awaash Malkaa Sa'aa waliin mari'atan kaayyoon sagantichaa yaadaa fi komii hawaasaa adda baasuun haala furuun danda'amu irratti mari'achuuf akka ta'e ibsameera. Jiraattonni aanichaa maricha irratti yaada kennaniin hojiin gama nageenya waaressuutiin kenna tajaajilaa fooyyessuutiin hojjetame kan dinqisiifatamuudha jedhan. Erga mootummaan kenna araara karaa araaratiin karaa haqaatiin ummata kana waame ijoolleen teenna saa ulfaatu kan jirtus hundi isaanii karaa nagaatitti deebi'anii jedhanii hirriba nagaa rafaa jirra jechuudha. Hirriba gaa'ii rafaa jirra. Waa'een tajaajilaa sun duraan akkam tajaajilan hoo jedhame eenyumaafuu ifa. Amma waan nama garramu waan galata guddaa jedhamu mootummaan keenya dhuguma labsii waan gaarii zaragga'ee kan lafa godhe waggaa mana murtee deemne qanii lama yookaan qanii sadi nama bulchu. Jijjiirama guddaa fideeti jechuudha tajaajila jechuun. Gama biraatiin bulchiinsa lafaa waliin gahiinsa bishaan qulqulluu fi dhiheessii xaa'oo irratti komii qabaachuu himanii furmaanni waaraa akka kennamuuf gaafataniiru. Naannoo Awaash baadiyyaatti bishaan humtu hin jiru amma naannoo keenya. Bishaan dur nu keenya cufameet paampiin isaa gurgurameet bada bishaan nurra. Bishaan kuni rakkoo xiqqoo hin qabaa. Mee akkamitti ilaaltanii? Kan biraa waa'ee shinshaanoo qotee bulaan ganda kanaa magaalaa kana ani ijaare qotee bulaa ganda kanaati. Ganda Awaash baadiyyaa zoonii Awaash baadiyyaa keessatti garuu amma shinshaanoodhaatti maal jedhama? Ilma keetii bootaa kennite qaaree 500 kennite. Magaalaa kana keessa hanqartee tokko qabu hin jiru. Akkamitti ilma isaatii lafa qotee bulaa kana keessa lafa kana 500 fudhadhu too kana feena fudhadhaa. Akkamitti jedhama kun? Carqaa haa diigamu sin barbaachisu. Garuu wanni hojjetamaa jiru shaggaa miti. Kan biraa xaa'oodha. Xaa'oon itti cufamee barreen ta'a kun yoo dhaqxee gaafatte qotee bulaadhaan jiru xaa'oon jedhama. Garuu kan gurguramu suuqiitti gurguramaa jira. Suuqii dhaqxee xaa'oonni birrii 8,000 minaamin asitti 8,700 bittu suuqii yoo dhaqxe 12,000 bitta. Suuqii akkamitti argamee xaa'oon immoo asitti cufamee ta'a keessa. Mee akkamitti ilaaltan kanan jedhu. Gabaree ofii oomisha ofii qota. Gaafa bitu akkam irraa bitaa jira naggaadeen har'a immoo gaafa gurguru kiiloo takkitti birrii 115 wayin 110 gurgura xaafii. Waggaa itti gurguran. Waan qadi qannase tokko mootummaan qaata labsii hin dhageenye ganama galgala gadi buusee jira. Waa hunda isaatu warri garjallaa baala silxaanaa inni ummanni kun bakka nu gargaaran jedhanii onnoo jedhan maal hojjetaa jira yaada jedhu. Caffee Oromiyaatti bakka buutuun uummata magaalaa Adaamaa Adde Xirunesh Raggaasaa gaafilee ka'an deebisuuf karooraan qindeessinee qaama dhimmi ilaallatu waliin xiyyeeffannoon ni hojjanna jedhan. Egaa gaafilee baay'een gama ibsaatiin, gama bishaanitiin, gama daandiitiin akkasumas gama bo'oo bishaanitiin wanti mana keessaa ka'ee hin jira jechuudha. Gaafileen kuni gaafii ammaasitti har'uma deebisnu miti. Gaafii qaama dhimmi ilaallatu biraan geenye irratti mari'annee irratti karoorfamee adeemsan kamtu dursa argachuu qaba kan jedhu saniin itti deemamee deebii kan argatu ta'a jechuudha. Paarlaamaatti bakka buutuun uummata magaalaa Adaamaa Adde Kumalee Gaaddisaa mootummaan komii hawaasaa jalaa furaa jiraachuu himanii fuuldurattis cimee akka itti fufu dubbataniiru. Gaaffiin hundumtuu qabameetu deebii akkasumattiin argataa deema jechuudha. Gaaffiin amma dhufaa jiru kun dhimmi misoomaa, dhimmi nageenyaa, dhimmi dinagdee, dhimmi piroojektota garaagaraa kanuma isin kaasaa turtan mootummaan dhaggeeffatee irratti karoorfatee deebii deebisaa jira jechuudha. Akka waliigalaatti biyyi keenya ol ka'iinsa guddaa irra jirti jechuudha. Mootummaan otoo hojiitti hin galiin dhimma seera baasuutti gale jechuudha. Wantoota gufuu fuulduratti itti ta'uu danda'an gaaffii uummata isaatii erga dhaggeeffateen booda seera irratti baasaa jira jechuudha.